amma sa'aatiin beellama keenya gaheera. Namni biyya kanaa silaa beellaman kabaju. Ani eenyu ta'eetanii idaan Ameerikaadha. Intala kana akkuman ta'u ta'e harka kootti galfachuun qaba. Intala bareedduu kanamu harka kootti ba'uun qabdu. Tooftaan itti fayyadamutti fayyadamee eeyyee waan hin jedhu jedhee akkuma mala kooti nyaachuun qaba intala kana. Sa'aatiin deemaa jira. Intalli kun ni dhufti moo ni hafti laata? Hafullee naftu. Abbaan jiisaa sirriitti amansiisee gara kootti erguun isaa loolu. Qarshii sana hunda fudhatee maaliif callisa? Qarshii waan hin hojjenne hin jiru. Kanaafuu ni dhufti. Amma ni dhufti. Abdii qaba. Sa'aatiin deemaa jira. Maal akkamitti turte amma kana? Hai, dhufte? Baga nagaan dhufte. Akkam. Fayyaa? Nagaya. Akkam? Nagaya. Turte moo sa'aatiin? Hai, niin ture. Baay'ee turte malee. Biyya Ameerikaatti sa'aatiin tokkollee gatii guddaa qabdi beektaa? Inni achitti. Okay. Ani kajoo. Lakkii jechuun lakkiidha. Yoo sin ja'asiif hin galu. Ani hiriyaan qaba. Ka hedduu na jaalatu labbirraa kana jaalatu. Ani niitii abbaa warraarraa du'e lafatti haftuu wayitan sitti fakkaadhamu maaliif na rakkistaati? Yoona, sorry. Si dubbisuu barbaade miti jechuun jeesti yeroo xiqqoo naaf kennii jechuu kooti. Achi deemiti hiriyaa kee barbaaddadhu. Ani singituu ani barattuudha. Kanin sin jiru nan dhageessuusa. Okay. Not to disturb you. Maali? But I love you. I love you jechuu kiyya. Si jaalladheera. Namicho ni maraatte? No. Achi deemiti niitii dhibsan qabne gursummeetti wayii barbaaddadhu sin jechaa jira. Nan dhageenye argisilaati. Please. Take care. Jechuun baay'ee bareedda. I can fight you. Wanta fedhii keetii si guutuu nan danda'a. You know? Waliin rafuus taanaan I know very much. So that this will be very amazing love. Na jaalladhu, sin jaalladha. That is it. Yes. That is naan hin jedhin. Ameerikaadhaa dhuftee sin jedhani atamma. America is great state. Dhugaan sin jedha. You know, I lived in America for 20 years. Jaalala. You know, you are very honey, sweet. Kan akkas naan jedhu yoom dhabame jetteeti. Kana fuudhuun dhabe malee. Bravo. Very good. Ani boruun. Dhugaa ani boruun simfuudha. Yes. Simfuudha? Yes. Ati na fuudhurra. Dhaabadhee hafuun naa wayyu gooftaa kayyo. Haftuu ta'e manatti hafuun naa wayyu. Lakki homaan jenne. Look. I'm rich man. Handsome. Maali? So. Maal barbaadda? Maal maan jetteeyyu? Waan fedhii keetii maal barbaadda jechuuf. Lakka homaa takkaayyuu sirraan barbaadu. Homaa sirraan fedhu. Sure? Garuu. Oh my God. Na jaallattee jirta jechuudha. Yeah. Thank you God. Thank you my God. Yeah. Si jaaladha siin hin jenne ani. Callisteetuma akkanumaan ofitti hin taphatin. Akkam? Ani si jaaladha siin hin jenne. You know? Ani immoo baay'ee si jaalladhee jira. Si jaalladhee baay'ee. Akkanumaan lafaa ka'anii nama jaalachuu ni jiraayi. Maal jette? Lafumaa ka'anii nama si jaaladhee namaan jechuun ni jiraatii. Yeah. Erga gaafa si argeeti. You know, I can't control myself. So, tolee naan jechuu qabda. Dirqamaan immoo maal jechuudha kun? Dalagaa humaatuun qabdu namichooti. You know? Hojiin qabdu? You know. Beetame, I'm investor. Akkamitti akkas jetta? Edaanuu nan irraanfadhe. Yeah, irraanfadhe. Investara yoo taate yeroo jaalachuudhaaf mirga qabdaa siin jedhaniire. Don't move. Don't, mama. If you want, lallaafaa si bituu nan danda'ama. Sirubaayyuu biyya alaatii dhufteet lallaafaa naa bitta. Osoo huccuu bareedan sitti uwwisee irraa jalaan kophee bareedduu sitti bitee dahaba faa sitti uwwisaayii jettallee xiqqoo na goyyoomsachuudhaaf itti sitta ta'a. Kanaafuu na goyyoomsuu hin dandeenye waan ta'eef callisteen dadhabinii hujii kanii siin jechaa jira. Kana mara maal ofiin jechaa jirtaati? Serious? Taafii kee Maal taate suutaan hanqaaquun miilan deemtii jedhan. Biyya Ameerikaati yoo dhufte shamarran biyya keessa jiran akka qoosatti sitti heerumuu jedhanii kan si gorte gowwaan kun eenyu yaabboleessu. I know. Stop it. I know. Yoo barbaadde nan jaallatin nattaaf. Yes. Maal taate? Lakki akkas jechuu kiyyaa miti barbaru. Maal taate? Sarjarii siin jechaan jira. No. Asgabbaay. Yeroon kee dhumee jira. You know, ani si gargaaruuf jedheet malee barbaachisaa yoo ta'e mucayyoo abbaa barbaade waliin gammadee jiraachuun hin danda'a. Go. Lakki akkas hin fayyaalo. Boroo maal taate? Suuta jedhi.
tasgabboottii jechuun yesuutu jedhiti. I get you. Homaan barbaachisu sin jedha. Is xiqqoo jechuun xiqquma hay haga kana maa dhufsite. You get homaan barbaachisu sin jedhe. I don't want to love you sin jedha. Singalu. But I love you. What? Okay. Very good. You love me, baby. You love my baby. Jechuun khiyyaamiti boru lakki. Jetteta. Iftodaati. You love me, baby. Yes. Thank you, God. Akkas jechuun khiyyaamiti tasan dogoggoree dubbadhe. You love me, baby. Gammadde. Nyaatamte. Amma argattee sabbaa kennaa argattaa miti. Malaan jette. You love me, my baby. Nyaata dhagaa sanqallee jedheedha namichi. Maal jette? Lakki. Sin jaaladhaa hin jedhe. namni afaan si kaa'ee si nyaachisu gaaf qabduu fi gaaf si hojii uttaadhu dhugaa sama fakkaata. Nama gaaf rakkootiif gaaf makkoo kan argitu gaaf hidhamtee fi gaaf dhibamtee jechuun dhugaadha. Yeroon duraan akka barbaade na wajjin ta'aa baate jaalallee kiyya ansi malee jiraachuu hin danda'u jedhe. Argaa kiyya sin feetu. Boruun illee akkuma dhufee naga kiyyallee didee dhufeellee na laaluu dideeti. Wanti inni narra hojjetaa jiru anaaf haqa qofatu beeka. Haa ta'u isaallee haa ta'u. Abbaan maanjiisaa kan duraan nagaa na gaafatullee maaluma isa godhe maaluma isa balleesse. Annama shakkamee hidhame malee nama yoo mana ajjeese. Rabbi kun dhugaa naa baasee nama ajjeefnee bilisa baate jedhanii na baasanii jiru. Maaluma isaan godhe garuu balleessan maan kiyya maali? Yaa Rabbi. Namni waliin jira osoo jedhan adda. Namni na bira jira osoo jedhu nama takka of biraa dhabee jira. Kun amma jiruudha. Akkana bifa kanaan nama wajjin deemuun hin danda'ama. Manni murtiillee manni hidhaallee ati nama ajjeefnee shakkamtee hidhamtee kan hangammaa hidhamtee dhiifama jedhanii kun bilisaan ganna baasaniiru. Nama garuu taajjabee jira. Wal taajjabbiin kanaan booda nagaatti. Rabbi garuu baga bilisa na baase. Badii ufiinarratti raawwattee balleessaa taatee argamte. Isimmaa fure. Balleessaan kan isii ta'ee argame. Yaa Rabbi lammata badii akkanaa irraa naqate. Yaa Rabbi lammata wanta akkanaa irratti nan deebisiin namootuma akkanaa wajjinis na oolchine. Yeroo tiyya odoo si jaaladhanaan jettu. Haadhamuu fuula kiyyas ija kiyyas arguutitti. Maali balleessaa asirratti raawwadhe. Akka borooliin guddanee nama guddaa taatu jedhee yaade malee ani waan biraatiif yaadeeti hanga ammaa si tursiise yeroo tiyya. Balleessaan kiyya maali yeroo? Maaluma si godhe yeroo tiyya? Ay sharraago. Mahal har'a kolfi keetuyyuu waan addaati maali? Maal akkana qofatta? Ani baarumti isaa isa durattiiti. Abbaa jiisaaf jiitu. Ooko gaaddooko. Baraabiyaa yeroo. Inni akkanatti ofirraa buutee kolfitu laphee tir. Nama jettime nama tirikkifti jechuu kooti. Anu na beettayyuu seene na beettayu na irraanfanne. Dootiyyamu. Bashannantuutiyyamu. Amma dhugaan fakkaature. An kanan jedhu dagatte bargi oftaako qublabees gaaddoos dagatte jedhani amma gara qaruuraatti ol guddatte jedhani goofta. Isee waanti cabsanii waliin rukutanii hunatan sana faarra oolte jedhani. Magaalaa baadiyyaa gidduu deddeebita jedhani akka biree dubbiin dhaadhessaa kun. Maalati jedhanii namaa maafunaantaa jedhanii. Jedhaniin dubbiin taatu yaa gaaddoo jedhaniidhaan dubbiin jedhanii. Yaan isaan arganii dubbatu malee jedhanii kun maal ishiin? Ani inni sin badhaadhin sooroma jettanii mee namicha kanaan wal qabattanii ganda keenya keessa deddeebitanii nama gowwoomsaa ooltan kuni waan furmaata ta'uu waan dhuguma hojiirra oolisitti fakkaata. Amma teekinooloojiin bara guddataa deema. Teekinooloojii kana wajjin guddachuu qabna. Namichi immoo biyya Ameerikaatii, biyya Ingiliziitii, biyya meeqaa meeshaa fudhatee maallaqa doolara waan
Akkumaan qophaa'ee biyya kana misoomsuu dhufe. Maalatoo dhadhaadhessa lafarra darbitee gara dhadheeniittuu guddatte jedhanii goofta. Kunooti gaadu dubbato. Inni nan duraan jedhanii siin jedhe kana. Kanaaf immoo kan siin jedhe nama hubannoo hin qabne. Maal qabame? Adaraa rabbi. Ila boruun bara. Isii waafa fakkaattu biyya Ameerikaatti ilaali. Lommee tana dhiisetti intala biyya baasaa. Intala bareeda kana. Fuudhuu dhufe malee dhabeetiiniti. Ishee lommee dhiisee dhufe badhaasummoo bal'eessuuf dhufe reemmanni. Badhaasa malee amani. Hoduudhaan malee miirri waan lafarratti argine tokkoyyuu qabna. Yaa gaaddu har'a ariitee har'an dhaltu. Otoo ani jiru. Ani baqarruun otoo jiru ana daaraa keessatti na dhiifte. Gaaddisee dabalaa. Birrii liqeeffatte urgooftuu dibatte. Ishiin olii gadi deemnan dhaqxee diramte kaa. Gooftichi otoo ani jiru alaan na tuffatte. Waan siin dhageenye seete. Waan hin agarre seete. Na dhokata seete. Of jajaan handaaqqoo. Ani iyyinaan lafti bariitee eegaleen dhageessa gurra qabdaa namicha lama duudiyati. Kiyya silaa maqaan kuma jabaa karaa lafaa ulfaachaa dhufe. Amma immoo karaa samii karaa waaqaa natti kootu baqarru natti kootu. Anis dubartuma ishiinis dubartuma kamtu kam caalaa. Tole meenattimi. Tole siin jedhe toleen jedhe kan biraa maalan jedhe tole. Namni nan dhaga'u seete nan dhaga'u jetteeti maal yaa ta'u jetteeti ati kakkas gootee. Maalan godhe dandeessa. Maalan godhe nanate nat sobee. Hinattee hin sobdee hin kijibdee nama ajjeeftee hin saamtee obbeekta waan goote. Yaa baruu hin jedhe yaa baruu. Baruu maal si godhe inni maal si balleesse. Mali mootu balleesse hiriyaanatu balleesse. Lakkii baqarruutu balleesse baqarruutu lubbuu ilmaan 12 balleesse ka gurbaa. Dhageessee asirratti walii galla taatu. Ayyo jedhamtu beera gandaa jetteedhaan oromtittiin sitti hima balbala banteet wanta goote wanta uumte situ beeka. Siin jedhe dubartummaa kee kana waan isaan beeka dagatamtee jirta. Dubartiin ormaan irsaaf taate ati immoo rakkattuunniiti natti ta'i siin jedhe narratti ta'i. Natti himika rakkoo kee maaf natti hin himannere anis akkuma niitititti si gammachiisadhe dugda si sukkuuma ture kana biraa deemtee lubbuu ilmaan 12 balleessituuf ati maal ati yakkama ati bada sitti hima natti himi yoo jette naaf goote ati. Maaliif daabaa ijoollee xiyyatti fuutatiin hin galtaati lubbuu nama tokko balleessisee seeteeti natti lana lubbuu ilmaan 12 balleessite siin jechaatiin hin jira. Maalimoo ilmaan 12 seera irrattis nama irrattis rabbi irrattis itti gaafatamta maalimoo ati amma waan gaarii godhe seete moo naannoo kata seete gaaddisee waliin maal goote. Yaa maalimoo ilma gaaddisee dabalee taa'ee kaakunoo dubbin. Hordoftoota diraamaa Goobii Kormaa kutaan 63ffaa kana fakkaatu ture. Diraamaa kana irratti kan hirmaatan akka Baajisaatti Taamana Gonfaa, akka Adda Gaaddisiitti Eelsaa Qomoo, akka Boorootti Tasammaa Galataa, akka Badhaasootti Kadira Filatoo, akka Yerootti Hilqoo Qasiruu, akka Maallimootti Baarrakataa Addasaaf, akka Baqarrootti Daansiyaa Barraa turani. Kutaan 64ffaa torbanitti dhufa.